warra nama hamatu jechuudha. Warra arraba isaatiin ilma namaa kana duubatti nama xulug godhee nama dhiqu jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti dubbifna. Waylun jechuun gaaga'amni yookiin halaakni guddaan taa'aadha. Yookiin lagni jahannam keessaa qophaa'ee jira. Likulli humazatin jechuun cufa lubbuu hamattuu taateetiifiya. Humazatin jechi kuni hamattuu jechuun hamtuudhaan nama dubbachuu. Hamtuu qofaatoon ta'e waan namni tokko hin feene saniin dubbachuun hamii jedhamti. Lumazatin jechuun cufa akkeessituudhaatiif je. Tunis hamarraa takka akkeessu jechuun bari inni hoggaa haasa'u kana jaaja. Isaa giingisu fa'aa akkeessa. Akka inni itti deemu sanfaatti maasisuun hokkana deemaa bari je'ee fakkeessa jechuudha. Kuni maali akkeessu yookiin lumazaa jechuun nyaara keetiin namatti waan takka bakka qeequu jechuudha. Munoo bar dhufe gurbaan sun jettee nama tuffii nama tokko nama agarsiisu. Allazii yaqtaabu rajula fi wajiidhaan isa fuula dura taa'ee gurbaa tokko hamatuun humazaa yoo jedhan lumazaan ammoo isa duuba deeme hamatuun lumazaa jedhanii jedhamu fasirtoonni gadiini. Yookiin humazaa jechuun arrabaa yoo ta'u lumazaan ammoo akshiniidhaan jechuudha. Akshinaan bakka nama tokko waan akka inni seene jettee nama agarsiisuudha. Ammoo wanni kun dhuguma isummaanu hamii jechuun waan hamtuudha. Irraa ifeeguu qabdaniidhaaf amma rabbi wayluun jeelaalama. Wayliin kun ibidda jahannam keessaa bakka hamtu'uu jedhan. Allazii jamaa san qofaa miti inni kuni kawali qabatee kulliin sun maalan jechuun qabeenya kawali qabee waaddada'uu keessa seef godhe. Ol kaayate laan lakkaaweetuma ol kaaya miskiinni biraa rakkata. Karaa rabbiitiif hin kennu hajjiin hin dhaqu khayriidhaan hin hojjetu bakka inni wanni inni beeku maali lakkaaweetuma horii wali qabee ol kaayachuu qofa akka nama addunyaa irratti hafuutti sifa tana qaba. Amma tun sifa kaafiraati namni muslimaa waan kana qabaachuun qabu jechuu deema gaa rabbiini. Yahsabu jechuun khayaadu jeenni sun annamaa lahu qabeenya isaa kanaati tu akhladahu addunyaa tanarratti isa hambisaa yaada je. Yaada badaa qaba baqa yaanni isaa fokkataadha. Wanni seef godhee taa'uuniif maali akka waan qabeenyi kun umrii isa dheerisuut akka itti fakkaatti. Kallaa jechuun lakki qabeenyi isaa sun isa hambisu leeysal amru kamaa hasiba jechuudha. Kallaa jechuun yaani leeysal amru kamaa hasiba dubbiin akka inni yaade sanii miti. Layumbazanna jechuun wallahi ni darbama je rabbiin itti kaa'ate. Filuxamati jechuun caccabsituu keessatti jechuudha. Haxmi jechuun maali waan takka diigdee barbadeessuu jechuudha. Wamaa adraaka maaltu si beeksise maluxamatu waan caccabsituun sun taate ni beektaasa. Naarullahi isin ibidda rabbiiti. Almuuqadatu jechuun taqabsiifamtuu taate hogguta kan dhaamne sani je. Ibidda san keessa darbamu taa'a jee kakate rabbiini. Allati isin sunu taxxali'u jechuun ta mul'attu. Alal afiidati jechuun onnee irratti laalaan isiidha. Taxxali'u alam waa jechuun oo harruha. Hoo isiidha laalaan isiin garte namarraan geessu kan mul'attu alal afiidati jechuun onnee namarratti. Wanni takka hamtuun dhawinsi ogaasitti hammaate onnee si dhaqnaan isin beeytu bakka achi booda. Innahaa jechuun ibiddi sun naarullaahin sun jechuudha. Yookiin huxamaan sun aleem isaan irratti muusadatun haguugamtuudha. Jalaan isiidha gubbaan isiidha jidduu tanatti qaqaman jechuudha. Muusadaa jechuun muxbaqatuun haguugamtuudha fi amadi mumaddadaa jenna. Fi amadi yeroo mumaddadatiniin dheereeffamtuu taate amad jechuun yeroo jennee basurenne. Abadal aabidiin jechuun harama khaalidiina fi jechuun akkana jee rabbiini. Yookiin fi amadin jechuun utubaa mumaddadatiniin diriirfamtuu taate gara samiitti ol as keessatti utubaa kana keessa ol naqamanii jechuudha. Kun tolfameefichi keessa ol naqamanii asiin ibidditti jira gubbaanitti jira har tokkollee duraa socho'uu hin harkatanidha. Yookiin muusadatun hin haguugamtu jennemi fi amadin mumaddadaa jechuun danqaraa mumaddadatin jechuun isaanitti danqaramtuu taate keessatti jechuudha. Hulaan itti cufamtee itti danqaramti. Danqaraan beekanii waan hulaan cufan sanimma. Akka hulaan hin banamne amadi mumaddadaan shikaala hulatti dhawan kanaa jedhan. Gamaa gamanaan itti dhawanii akka hulaan hin banamne waan godhan san keessatti yeroo takkallee irraan banamtuu deema gaa rabbiini. Suuratul fiili